Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuritti afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فردفتوتا دغيفتوتا سغنتا راديو داندي حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن نغيني كيسن بدادا دادو ببارو نماساي كيسن نغا ديكا غدان نغا أردان كيسن نغا كين كيسن نغا أولما بلتين تيسن نغا يويا جنة حركفون كنت تمساس سغنتا راديو داندي حقا kutaa 82 August 13 hagayya 2007 shawwal 28 akka lakkoofsa hijraa guyyaa kamiisaa isiniif tamsaatudha. yaa rabbi yaa jabaa jabeenyi keetuma ilaahi yaa jabaa jabeenyi keetuma har'a baruusa kaan gabbaramaan sumaa wanti malee jiru gabroomuun gooma har'a baruusa kaan gabbaramaan sumaa wanti malee jiru gabbaruun loonumaa. kabajamtootaaf dhageeffattootaaf hordoftoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin fedhii rabbii subhaanahu wa ta'ala ta'ee sagantaa keenya guyyaa kamisaa guyyaa har'aa qabannee gama keessanitti dhiyaannee jira. sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee ijoo lama qabannee dhiyaannee jira. akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa kamisaa keessatti qophii galmee seenaa fi qophii imala ilmii qabannee isiniif dhiyaanna. qophii imala ilmii keenya guyyaa har'aa keessatti turtii Sheek Muhammad Kamal yookaan ifaa diinal islaam wajjin taasifne kutaa lammaffaa fi kutaa xumuraa qabannee isiniif dhiyaannee jira. gama biraatiin immoo qophii galmee seenaa keessatti immoo seenaa kalifaa shanaffaa jedhamuudhaan kan beekaman seenaa Umar ibn Abdul Aziz haala gabaabaa ta'een qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura kan isiniin jedhu an obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi gama kutateetiin obboleessi keenya Abdul Khayr nu wajjin jira. dhaggeeffattoota hordoftoota keenya koreen fala barbaaddoo hawaasa muslimaa yeroowwan hundaa irratti hojiiwwan dinqisiisoof ciccimoo ta'an hojjechuudhaan kan fakkeenya nuuf ta'aa jiranidha. eyyen koreen fala barbaaddoo hawaasa muslimaa mana hidhatti eegii darbamaniin booda harka isaaniitti nama meeqattu gara qajeelumatti deebi'e, harka isaaniitti nama meeqattu barnoota barataa jira, nama meeqa barsiisaa jiran, ammas barnoota kaayyeeffatanii hidhaa mootummaan isaan irratti dabarse kan tuffachuudhaan bakka kennuu dhabuudhaan barnoota jalqabneerra jechuudhaan bishaaraa nuuf dhiyeessanii jiru, nu basharsiisanii jiru. ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى بكسان جرانيت إسان هاتيكسو هاملين إساني يرو هندو مغوتو أكا هاملين كينس أكا هاملين إساني تككو ربي سبحانه وتعالى نواتاسسو الجنوف كتنو مرنو إساني فكين ربي نوفي سانو فكينو مرنو فكتنو إسان كبان سلا حواسني كين نغوتون كباتو تاتي يرو أما كانت بكا كان انجرو توري كانت حواسني كون بكا كانت أبتي موتو ما كان وجيدان فول درول أبتي كان غافي والغافتو ميت dhugumatti sila bakka nuuf malu sila qabannee mirga keenya guutumaa guututti kan goonfanne turre. mootummaan kun obboleewwan keenya kan ustaasota keenya kan hidheef qabsoo kan dhaabuu fi yaadan isaa guutumaa guututti kun immoo yoomiyyuu isaa hin milkaa'u. hawaasni keenya qote bulaanis osoo hin hafin baadiyyaaf magaalaa hundatti qabsoon finninee wal dhaqqabaa jira. hundumtu keenya gahee keenya bahuu dhaqabna. hawaasni keenya biyyoottan alatti argamtan hundumtu keessan gara maatiiwwan keessan qote bulaa baadiyyaa argamutti bilbiluudhaan hubannoo kennuu irratti akka hojjettan. gama biraatiin immoo kennaa kennuudhaan kennaan guddaa yeroo ammaa kanatti miidiyaa akka isaan hordofaniif akka obboleewwan keenya biraa godhan moobaayilii sagantaa raadiyoo daandii haqaattiin hordofan moobaayilii kana bituudhaan gumaacha akka maatii keessaniif dabarsitan bakka neetworkiin argamu hundatti akka gumaacha keessan gumaachitanii hawaasni kun sagantaa kana hordofsiisuudha qabdan. mee koreen keenya maalitti jiran mana hidhaa keessatti fakkeenya nama hedduuf ta'aa jiran warroottan nama ajjeesan warroottan nama qalan warroottan nama gudeedan hedduun isaanii barnoota irraa argatanii isaan jalatti deebi'anii amala gaarummaa isaanii mo'atamanii
harka kennatanii isaan jalatti barataa jiru. Ustaas Abubakar Ahmed tola oola amantiin isaan daangessin jechuudhaan hordofaan amantii kiristaanaa kan ta'e aktiivisti Daawit Solomoon kan jedhamu tokko barruu inni barreesseef akkasumas gaazexeessaan Tamasgen Dassaaleny koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa yeroo ragaa ittisaa isaanii dhiyeeffatanitti mana hidhaa Zuwaa irraatti dhufee ragaa ittisaa koreen qulqulluu ta'uu isaanii kan mirkaneesse kan ragaa bahe gaazexeessaan Tamasgen Dassaaleny abbaan gaazexaa Fitii jedhamu kanam yeroo ammatti mana hidhaatti argamu akkas jechuudhaan ergaa isaanii dabarsaniiru. Namni kabajamaaf ulfaatan kun harki isaa kaateenaan hidhamee namootaan kashalabbeeroo itti baacaa TV biyyattii gubbaan haasawni isaa kukkutamee kaayyoon isaa amantii ofii isaanii namoota biroo irratti fe'uuf akka ta'e dubbateera. Manni murtii Abubakar itti dhiyaates dhugaa tarkaanfatee waggaa 22 itti mureera. Abubakar maqaa isaa yakkanii mana hidhaa isaa darbanus tola ooltummaa isaa mana hidhattis osoo gosaaf amantiin addaan baasiin qoodaa jira. Kan biraa dhiifnus Abubakar qeesii abukaatoof qarshii kafalan dhabanii maamilummaa isaanii addaan kutuuf ture kafaltii abukaatoo kafalaniiti jiru. Nama akkasitti ilma nama hundaaf tola oolu shororkummaan farrajuun salphina hammam gahu akka ta'e gochi isaa mana hidhaa keessaa ragaa isaaf taha. Gama biraatiin gaazexeessaan Tamasgen Dassaaleny jedhamu zoonii amma keessa jiru keessatti galmee himannaa tokkoon hirmaattee jirta jedhamee kan badiin itti muramee qeesiin tokko jira. Qeesiin kun abukaatoof wanta kafalan dhabanii qarshii abukaatoo kan kafaleef akka ta'e naaf himaniiru jechuudhaan dubbataniiru. Qaamonni kun tola ooltummaa Ustaas Abubakar akkasitti ragaa bahu. Rabbiin ustaasota keenya harka zaalimtoota jalaa nuu haa baasu. Dhageeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee dhiyaannee hojiidhaan turtiin keessan nu faana haa ta'u. Sagantaan keenya inni dura sagantaa qophii imala ilmiiti. Sagantaa qophii imala ilmii keenya guyyaa har'aa keessatti akkuma beekamu kutaa tokkoffaa Sheikh Muhammad Kamal yookaan ifa diinal Islaam kanaan dura isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophii imala ilmii kutaa lammaffaa turtii ustaasa keenya Sheikh Muhammad Kamal yookaan ifa diinal Islaam jedhamuudhaan paal tokko gubbatti beekaman qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana buhaa. Jabeenya tulaafannee waan jajjabaate maraati irra kaayyalee. Allah jabeenya tulaafannee waan jabaate amrii jabaate hundaati irra kaayyalee. Muslimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. Muslimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. Ilmi barbadi Imala ilmi karaa sunnaarratti ilmi barbaadi bakkuma maran qophiin imala ilmi torbaanitti al tokko isiniif dhiyaata. xannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessifnaa. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmi ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiifna. Ilmi barbadi. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أجيفتوتا كبجمتوتا خردفتوتا سجنتا راديو دانديهكا سجنتا كينا قبي إملا علمي كتال مفا عالم كينيا أقودا شيخ محمد كمال إفا دين الإسلام والجين كتال مفا كبني سنف ديان نجر سجنتا كينيا دربي كتاتو كفا قبارت أي سرت الأبني شيخ محمد كمال وأي صلاة جمعة خطبان أفان أورمو لن تهودا كبا أفان نمني أجين نام تهودا كبو جتشودان مقالة حرمايات ديماني مسجد كيس يرو أمني صلاة جمعة صلاة مرمي جيسات رانيرو مرمي نسان جيسان سنمو جرح والمرت ديبئ نموني توكو توكو دليل كيس مال جتشودان غافتات راني إسانيس دليل ساني إيسانيرو إمامني مسجد أجرو وانت سنسان الرتد ديجرا مي سنراك هيمو شيخ محمد كمان إفان دين الإسلام جرمت إملان جروبية كيستي حما جروبية على جباب مت سجنتا كينيا كتا لما سينا إساني راك بني سنف نان نجرا
turtiin keessan nufaanaa ta'u. Ustaaz assalaamu alaykum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. akkam nagaa jirtu? نجا فيادا. alhamdulillahi rabbil alamin baga nagaa taatan. بقى نجان سنيس نجان جراتني نجان مبرد ديبتن. tole hayyee amma gara sagantaa imala ilmii keenna bakka irraa dhaabbanne sana akkuma sayyaada ciifet saniin booda maaltu dhalate gaala haramaayatti guyyaa san eege akkas taheen booda hawaasni wanta san qeebalee isinirraa fudhatee yeroo saniin booda hawaasa keenyadhaaf afaan oromoodhaan kutbaan godhamuu eegalemoo haalli ture maal fakkaata saniin booda haalli jiru keessanii? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قافة أكمانغا أمان درا همي درا خروتي إيغالي ونخون يامو بيخيس فتاو قبا لفا مغالتي سقهو قبا جيتشادان هوغان هرمايا دفي يا إلين صلاة بودا خطبان تنبريد دودا odoo afaan ummanni dhagahuun tintaate anji'e yoon dogoggora gatee dubbadhellee naaf diriirsitanii hoggaa kaan fudhadhaa jenna siit isinii nuu godhe jedhanii namni gariin achuma keessa hoggaa san dura dhaabbannaa mul'ise imaamticha waan nama sirra sagalee tolu nama sirra maarree gatee qur'aana qara'u imaama kana arganne ijoolleen durriyyee waan jettee itti qoostuuf dubbiin sun itti dhagayamte lole duuba ani khutbaa san qofa odoo hin tahin ijoollee ammoo odoo isiin toohiidan baranne odoo isiin maalummaa isii dhaagatte hin baranne haatanii hoggaa madarasaa geessitan ijoolleen duuba nurraa nu harkaa kafarte jettanii booda ijoollee himattanii ijoollee ammoo gatee himatina balleeysan tahaadha abbaati akkuma nabiin keenya jee kullu mawluudi yuuladu alaa fitrati lislaam illaa anna abawaa widaanii oo yunassiraanii oo majjisaanii rasuuli jee jennaan sababaa sanilleedhan imaamtichi lafaa ka'ee madarasaa ijoolleen geessinaa madarasaa mangistiin geessinaa jee amman dhaqee himaa jennaan namni Haaji Abdulhamid janiin amma Kanadaa jira jaarsa yammoo ganda harmaayaa san keessatti dhagayamaadha mee gatee siin namaa gatee barbirrii 30 masjida kana keessa si dhaabne jedhanii yaa'iin guddoon kaate hatta mucaa isaa madrasaa fuudhee duuba imaamtichi sun rabbi rahmata haa godhullee fi amma akirame madrasaa hizbaa nuuroo geessee jedhan hoggan gandarraa dhagahu achirraa kaatee dubbiin facaatee waan imaamni ni dilaawawu yoo yaammoo namni as dhufee gale kun hundi odoo waan khutbaa asii qara'amte kana waan inni jedhu hin beeki yoo tokkollee hin gale dilaawadha yaadan jiru kun hundi ammoo isa tottoyte ani immoo dhuguman dubbadhe waa imaamticha kana qofaa dilaawa jechuu kiyyaa miti namnumti ammoo imaama tahee afaan ummanni hin beeyne yoo khutbaa godheef yoo ummanni akkuma manaa dhufetti odoo humaa khutbaa sanirraa hin fayyadatin bu'aan buufatin yoo gale dilaawadha yaadayuun ani kanam gate own al-ma'budirraa kitaaba sharii abi daawudirraan argadhe akkas jechuu dandahe sababaan sun hedduu yaammanni gootee dubbiin facaatee achi booda wanni tun alhamdulillah eegasii biyya teenya keessa bakka hedduutti dhaabbatte biyya alarlee baatee jirti jechuudhaan dhagee hatta Minnesota keessatti masjida Minnesota keessatti afaan oromootiin khutbaan godhaman dhagee barakaa ni anin beeku naan dura yaammoo namni waan kana dubbate afaan oromootiin khutbaan godhamte kan hin beeku se'u na dura ka dabren se'u ani harrottiin gattee baadiyyatti eegale achirraa gaa dubbiin babal'attee deemtee haasoynillee hedduu godhame dirree dhawaattis galtee oduun tuni awwadaayittis galtee biyya keessa deddeemu turte takkanaati. Barakallahu fiikum amma fakkeen ajaa'iba isin taatanii naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaa akka godinoota fi gandoota hedduu keessatti khutbaan afaan Oromoon godhamaa jira. Uummanni keenya wanta kana amma haala bareedaadhaan qabatee hubatee
imaamonni masjiida afaan arabaan eegi godhan hin booda deebi'anii afaan oromoodhanillee hiikaa jiranii haala tokko tokkotti immoo masjiida tokko tokkotti immoo khutbaan eegi godhameen booda imaaman eegi minbararraa bu'ee salaachiseen booda salaata booda afaan oromoodhaan hiikanii mata dureen kana jedhanii haala akkasiinillee kadeemamaa jiru hin jira. Mee haaluma walii galaatiin baarakallahu fiikum hojiin kunin hojii ifaajee guddaadha. Yeroo sanitti wanta akkasii kana waan hin baratamne kan uummata gabbaaftanii hojjechuun keessan san durallee namni dhaabbatee ture. Garuu namoonni san dura dhaabbatan sun ragaa qabatama waan hin qabnee fi isan ragaa waan irraa qabdanuu fi mo'attanii jirtu. Mee amma gama saniin boodatti haalli jireenya keessanii maal fakkaata ture? Biyya keessatti hagam eegi turtaniin booda gara biyya alatti deemtan. Biyya keessatti eegisan booda immoo eegi turtan taate maal hojjechaa turtan hawaasadhaaf? Biyya keessatti achi booda namni tokko itti gaafatamaan mariitizoota guutuu akka kutaa Hararitti dhufe duuba. Gaa inni dhufe ammoo afaan nu dubbatu ka'uun afaan kana nuti hin dhageenyuun jeen. Afaan Amaaraa dubbata? Afaan Amaaraa dubbata. Afaan kana nuti hin dhageenyu afaan nuti dhageenyu nu dubbadhuun jeen. Hoggaa kana wannuma baqqaluma kana turjumaana godhate namtichi. Hoggaa ammoo gate inni dubbatee irraa bu'u amma baqqalaan kunis afaanuma Amaaraatiin nukka'e sirraan dhageenyuun jeen. Siifis namni sakkolleen hin tarjamuun jeen. Ani beeytaa afaan reefu nu fassarte saniin ati nu dubbadhuun jeen. Ammoo isaaf yoo isaaf barbaadde isaaf nama tokko khaasin jeen nu keessallee ni jeen. Isin afaan Amaaraan dhageessan yeroo sadde? Tokko malee hin dhaga'u. Tokko malee hin dhaga'u. Hin dhageenyu odoon dhaga'illee dura dhaabbannan qabu hoggosan. Nama tokkichaa fi nama hedduu kanaaf tarjamaa'in kan nama tokkichaa dubbate. Saniifin ammoo dura dhaabbannas qaba hin dhageenyu sirraan jeen. Tunis gaafa sanis ni hollachiifte achi booda akka aduwwiin haa ta'uu taheeti ammas raadiyoo Hararitti illee waan amantii dabarsuudhaan ture. Raadiyoo Hararitti hoggana waan amantii dabarsu Hussein Adam gaafa sanitti gaafatamaan raadiyoo Hussein Adami amma Ameerikaa jira. Inni ni dabarsa gaafa namoonni ta'e. Tokko jira yammoo Abdi Qophee jedhani yoo dhageebbeetin beeku. Dhagee jira. Gaafa inni waraabe dubbii tiyyan dabarsu. Gaafa kaan itti dhaqeetiin raadiyootti gaafadhe dubbii tiyya maaliif dabarsuu dhabdeen jeen. Ati waan amantii dubbattaa hoggaa eegaltu bismillahirrahmanirrahim jetta alhamdulillahi jetta kun ammoo gizee ammaan barbaadamu naan jee. Ati waan amantiin naannesita waan amantiin naannesita kun hin barbaachisu yeroo arraa bitti ammoo. Biyya dimokiraasii jechuu isaati. Dimokiraasiidhaa miti waan takka maqaa tokko ni irraanfanne malee. Maali sekularizimii jedhamu? Sekularizimii. Sekularizimii sanii gatee. Warri amantillee mootummaa keessan seenu mootummalleen amantii keessan seenu sekularizimii sana. Akkana jee amma gaafa kaan ammaas qawwee hiikadhaa jedhan waa hedduu wannin ummata gaafa san dalage qawwee haa hiikatu haa hidhatu maabadii jedhan qawwee haa hidhatu haa hiikatu amma ani jennaan haramaa irraa hiikutti kaane gartee ummata. Mootummaa madargiitu ammallee qawwee hiikadha jedhaa jira. Hiikadha maabarri haa hidhatu jedhan. Maabarri qofi haa hidhatu. Maabarri qofi. Uummanni immoo aadiin immoo qawwee. Uummanni aadiin gaaftee keessafuu kabbartee jedhan. Kabbartee namni qabu gaafa san Amaara. Kabbartummaa namni qabu Amaara keenya xiqqoo yaammoo damiina fi warra balabbaataatti itti hidhaan malee wanni kabbartummaa qabu wanni Amaara. Amaara irraa hiine duuba asrii eegalleet haramaayatti karaa hiine adaree gaddeemuu fi dirree dhawatti gaddeemuu fi adaree as deemuu achi as deemu hunda hiine akka warri haramaayaa kun orihatee hattee qawweedhaan asiin bahanne. karaa hiine ammoo akkasitti asrii qabnee ammoo beenal maghrib wal ishaa'i hanga qawwee 75 suguxii wajji hiine baanjaw jaaniit afaan gatee dhaloonni isaa lagalaaftootis ni jedhanii carcar afaan nu diran dubbata abaali dargiiti ganama dhufe duba iyyatee amaarri dargitti asitti iyyatee ganama yaammoo dhufe sheekkamaan je wamane walitti qabattee tati asii namatti ummata battaa je bahigga amlaagatee ummata bal'aan arrabsiniin jeen wamane ummataan jedhen wamane walitti qabatte amma wamane walitti hin qabannin jeen ati inumaa dura dhaabbannaa dargii qabdanatti fakkaatan jeen baalii dargii siin jeen malee hahiikadhaa jee eenyuun jeen dogoggoraan jeen dubbiin tun ni dogoggorte jiin jeen gaa dargiin bahiggi amlaaga kanan jenne jeen isanu siyaasa irra deebifte dubbii dubbiin
yoo gatte tun dogoggora taate ammaas ani asuma teessanii je firdii ammoo nama tokko itti himate 500 gatte gabareen wani qixaan 500 maaltu higgi hama isinii kenna je higgi nu kenne raasum bamastadaadari dargin jette mun jenne jen dhageesse mun dhageenye jenati ati keessan jirtu fakkaatan jen ifuma abaali dargii siin jammale ofiin of bulchuu san bulchuu ati 500 boota ajjechallee dandeenyan jeen firdii godhu sheekamal akkana siin jenne kanan jenne mee hotta biiroonis teessanii jee fuudhee biiroon goose duuba ugaa biiroon goose manni kunis keessanii as kaadhaan jee qawwee isin mukaadhaa jeeti itti cufatan qawwee isinilleen qawwee achuma dhiiftan amma ka tahiinne tana qawwee fi shukutii man boolisaa kanatti ol naqeeti itti cufu ugaa itti cufu polisti matoorakaa jedhaniiti ertiraadha achi jira guddaan tokko ni gaafanna ani sulxaatti qabuun kennu jaa rabbiin gaa ijoollee mahabaraa boolisa mahabaraa yammoo barsiisaa jedhaniiti baatii 3 baratte ijoollee gaafa ijoollee tana eebbifnu mahabara 6 walitti yaamne duuba haramaayatti fadisii qarsaadha komitoowwan achii kana hunda dubbina gaafa amma gaa iftitaaha dubbiidhaa baada liqamanbar haramaayadhaa nuubane booda anaa fudhate maqaa kiyya gate kama bara ra'iis liqamanbar awraajjatiin dhagayaan jeen yoo ammoo hadargii wakkalan taate amma namticha wanni birah maskal janii jira itti gaafatamaa dargiidha ka kutaahara baanjawuus as keessa jira isaan nam 3 no ani himannan qaban jeen meeshaa takka ammallee mahabarri fadis dirree dhawaa keessa afatiisa bitatee hoggaa dhangagoogan irratti qaban irra qabanii filaansin irra qabdee mana wanni galchite mana mangistitti galchite waa hedduudhaan himannoo qaban jeen yoo ammoo dargii wakkalu taate jarri kun jarri nu keessa jiru kun haagatee hiikaa godhani yoo ammoo isaan kan hin ta'in taate bakka oliitiin geenyan jeen himannaan an qabun jeen ta dura jimaan ammoo jimaan keenya bakka 5tti jimaan ummata bal'aadhaa bakka 5tti gibiraman jeen awwadaayitti ni gabarama dangaggoo hoggaa ga'e ni gibirama ni qaraxama hoggaa ammoo bossa bulugge hoggaa ammoo maxaara dirree dhawarraa gartee bayee jabuuti deemus ni qaraxa si ammoo awwadaayi fi dangaggoo jidduu mootummaa birooti moo dangaggorraa ka'ee hoggaa gabboo mootummaa biroo seene moo bosta bulukirraa hoggaa dirree dhawaa seenu mootummaa biroo seene moo dhugaadhaa maxaararraa hoggaa ba'u haa gibiramu bakka hanga kanatti maaliif gibiraman jeen meeshaan ammallee afata isaa keessa dirree ol bal'ifamtee gurguramaa ol hoggaa ummanni gattee qotee bulaa achii bitatee ammoo dangaggoo ga'e maaliif qabamtin jeen lamuu qawwee hiikkadha jee ajaja yaammoo gattee dargiitiin nuti hiikkanne manni kunis amma dirruma gattee boolisaa sanbira dirreen amma nuti toli qabamne kun mana kanatti ammoo manni kunis keessanii jedhanii asitti nurraa hidhanii ammoo baatii meeqa meeshaan sun as jirti nuti wanni hiinneef ammoo asitti ol kaa'uudhaaf miti akka ammoo boolisni mahabaraa hidhatuu fi kunis maaliif tahen jeen amman deebisaa isinirraa fedhan jeen ta bultuu miti tachitti ammoo adaree wal geenyaa miti ta mana kana ol seennee ammoo haasoynaa miti ummata bal'arratti deebisaa fedhan jeen ishi jeegga amma bakka tiyya tanarratti ol bahe amma itti gaafatamaan ka harar kun biraane masqal moo maqaa eenyu jettan zallaqa birhaan masqal zallaqa birhaan masqal zallaqa birhaan masqal jenne likkiidha jeegattee dubbiin gattee tooshee kamal nu gaafate jimaa wanni akkasi qaranneef nuun jee egaa deebisa mangistii kuttee sanirraa nuti ginjaabeetii qullaa fuune je qullaa taqabballe je qullaa hanga yaammoo gattee laga miilan gadi dhaabbannuuf akkas goona je gattee human qabnu tammoo huccuu dirree dhawarraa gattee dhangaggoo qabamte sani duuba deemamtee baramtee ammoo ummata bal'aaf akka kennamtu je qawween immoo asitti isinirraa hidhamte baatee ammoo akkuma yaammoo lallabbiin awaajiin godhamte sanitti mahabarri haa hidhatu je akkasitti harkatti dhoyne deebii argattani gaha deebii argadhe akkasitti masha Allah ayyee barakallahu fiikum ustaaz
adeemsi waajjira mootummaa keessa leseentanii qaamota mootummaa wajjin hawaasa keessan kitaaba qaraasisuurraa qara'uurraa mootti gaafatama aanaarraa kaatanii haga godina awraajjatti taatanii hawaasa keessan tajaajilaa turtan san booda gara biyya alaatti akkamitti imaluu dandeessan kanaan wal qabsiisan mee gabaabsati imalli keessan gara biyya alaatti akkam ture saniin booda biyya alaa garamitti imaltanii haalli immoo imalaan booda immoo maal fakkaata waan jedhutti haa deebinu sa'a keenya fayyadamuudhaaf. Bismillahir Rahmanir Rahim ammallee ittuma deebi'eeti koo dubbisan irratti hogganan laqu amma zallaqaan kun bakka yommuu ani jirretti Sheekh Kamal ofirraa buusaa jechuu Ibrahim Usmaan jaanii direedha warra Awraajjatti nu wajji firdi shangoo keessatti filame ammallee namni biroollee akkasuma firdi shangoowwan namticha firraa eegii daaransi tuqatee naan jechuu turan. Ibrahim Usmaan maal naan jechuu ture nama yaammoo duutii yaamtu jalaa uwwaatu an Sheekh Kamal malee nagarre jechuu ture. Nama duutii yaamtu dubbiin isaa silaatanuu isa ejjeetu hoggaa kana dargiin nu yaamtee Addis Ababa baane achirrattis ijoollee galchaa nuun jedhanii ijoollee isin galchaadhaan jeen ijoollee isin galchaadhaa ijoolleen yaammoo gatee wanni soomaletti ida'amteef isintu soomaletti ida'een jeen akkamis soomalee ida'an miilishiyaa asii gad ergitaniit miilishiyaan immoo namni dhiirti marxoo uffattu dhalaan diree uffatu hundinuu gatee soomalee jettanii ta harar gara biroo dabarsitanii tammoo waan harar ta'e hin beene gaffidanii tummana gubdee nama jeeftee sababa kanaa dheeysee uummanni ammoo soomaletti ida'ame isin annagaya kennaafi biyya teessan ja'a agartee hawaa jaajaniitiin anaaf ishee adamtuuladha mana raadiyoo nu goysan hoggaa ammoo mana bulchaa biyyaa keessatti haasoynu isintu galcheen jeen isintu ijoollee gaffacaase isintu gatee baqachiise malee uummanni biyya firraan baqannen jeen ka baqachiise isinii ka deebisuus isinin jeen akkasitti ammoo dubbii xiyya tana fudhatanii lallaba godhan raadiyootti lallabaa jennaan nuti lallabu isin lallabaa jenneen teessan dhaganii nuti duratti biitii teessan wa jennaani teenya tanan dhaguu jenneen uummanni yoo mangistii isin lallabdanii gatee wanni akkas ta'uun sunis dogoggora warri akkas isin godhe sunis dogoggora warri sun ammoo gatee laaga uummata manarra gubee ammoo jeesse sun dhaabbatuu qabaa yoo isin jettan malee uummanni hin deebuun jeen gayyaa'ee qawwee fudhatee takka beekan jeen Itoophiyaan lamaan wal ajjeeseetuma gatee Soomaleen dachii qullaa fudhatu teessin jeen bo asii ammoo ka aaree gad deeme qawweetti hiitin jeen Soomaleen isin miilishiyaa qawweetti hiitanii gad ergitanii nu lamaan wal fitneetuma Soomaleen dachii fudhatu teessitan isin turraa gaafataman jeen akkasiggaa dubbiin akkas taate namtichi kun amma naqabee hoggaa gaafa Addis Ababa baane kana Haaji Tureen Rabbi rahmata haa godhuufi hajjin sigee isaanii feeta hiinaan jee. Haaji Tureen kun warra isaati Finfinnee? Finfinneedha inni warra dhaloonni isaa Adareeti asliin isaa jaarsolleedha amma gaa warruma Adareef hin jiru haayaan hajji si geessuu gattee ni feetaa naan jee maaliif Finfinneen jeen hajji dadhabbumaaf dhaquu dhabne malee akkasi gargaarsa naa godhee bahe gaa ala hogganan ala odoo wanneen kun namtichi kun hin beekinin karaa yaammoo Awraajjattii fi karaa waradaa hundaan fixadhee gaafa san yaammoo namni kun gibira irra jira wanni mangistii maaltu irra jira kun hunda qoratamu malee namni hajji dhaquu hin danda'u ammallee yaammoo umrillee if ol fuudhan malee deemuu hin danda'an umriitii 40 godhee gaafa san akkasi odoo isan qabatee yeetunoo Sheekh Muhammad Kamal hoggaa inni jee bar hajji kuta yani maalatti ni manaa jee jan hoggaa warri hajji dhufe hoggaa naa himu odoo nam quban qabaatin bay jee mataalulee jan zallaqe kana zallaqaan kune akkasittiin as bahe hoggaan as bahe gattee achin deebine diyyaa tiyya maaliin aboo an hanga gattee Oromoon bilisoomtuu asittiin deebi'u nagaatti jeetiin hin deeme yeroo sun Oromoon bilisoomte jettanii amantanuu moo Oromoon yeroo sun ofiin of bulchaa waan hin turreef niyyaan keessan akkam ture? Waan gaarii isanillee taayita qabdanii kun Awraajjaa irratti itti gaafatamaadha. Maaltu hanqate jettanii yeroo sanitti? Moo gubbuma akkuma dargii baalasilxaanii guutuu agataanutti jettaniiti?
hoggaa dura raasum bamastadaadar jedhan ani bilisummaa akkasiisanii miti tanin an barbaadu bilisummaa amaarticha jala bullee inni nu ajajee gaaf tokko odoo nuti quban qabaatin boolisni haramaayatee ka'ee jara tokko harroodhaa fuudhe odoo nuti quban qabaatin hoggaa saniin awuraajjat namticha kana dhaqee zallaqaa kana dhaqee raasum mastaadadariin sun ma'anan maaliin jeen hiikan isiidhaa maaliin jeen ummanni bal'aan gattee haa if bulchu jechuun nuti isin kaddamaa jechuudhaan jeen mato halaqaan gattee nurraan dabree waradaa haramaa waradaatirraan dabree jara qabalee mahabara yammoo gattee qotee bula habaadiyyarraan dabree kijibduun waan itti faraddeen jara tokkootu yammoo gobeellee jira jedhanii gaafa san Abdul Karim Ibrahim Hamid gaafa san karaa gobeellee san jiran hoggaa nu gaafatan nuti Oromoo nasaama amaarreen jettan tana isintu beekan jeen nuti hin dhageenye ka dhagaye isumaa itti gaafataman jeen gaafa kaan boolisatti wal dhihaannee hoggaa jarra kana hidhan isin maal naan jee tokko afaan salaatatuun baranne ani je afaan sadii moo afurin beeka je waadenin taa'ee je wasana suudaanin ta'e afaan suudaan gattee arabaatin beeka je afaan immoo amaaratin beeka afaan gattee laga oromootin beeka anni isin afaan salaatatuun baranne duruu yaammoo bilisummaan isin bilisummaa dargiin isin kennite tana olmaa barbaaddan nam je bilisummaan dargiin nu kennite tolmin jeen dhugaadha dargiin haa galatoomtun jeen ooyirun teeysanii tabbaa qotatuutu nu hin jetten jeen raasum mastadaadarii illee nu jette bulchaa nu jetten jeen nutti dhiisutti hin jirtanin jeen isin nutti dhiisutti hin jiran akkamitti dhiisu hin jirre je isin maal Oromoon maal gaaraa gootan je eenyu gaara jiran jeen Oromoon isaa bulchanii gobeellee jirti jedhaniin Oromoon nasaa wucuuch gobeellee jirti je abaa hojjechuu isaatiiti achi jirti je tanasii wal quba qabaanii mangistii masiiti bakka dhayitee gobeelletti garte baay'ee amlaaqna bakka yaammoo dhayitee gobeelletti garte kana mangistii si himan jeen anta siyaasa kana akkamitti akka barata kitaaba barte kitaabattu san gargaare akka gaarii kitaabni barana namni kitaaba qara'ee siyaasaan beekin kitaabumaan baranne namni ammoo akka wanni namticha tokkootu shayticha tokko dur abaluu kitaaba beekaa hoggaa jedhan heera hoo beekaa jedhan heera ambaa beekai dubbii ambaa beekai hin beeku hoggaa jedhan kitaabas hin beeku dhiisaa jedhan an isarratin deebise taana jeen annin beeka gayooni beekta jedhan an wanjalaan hin beeka dubbiin tun ballee irratti taana jeen sumaatu yaammoo sii wal quba qabadaniin sihaa siitu himan jeen tana mangiste an karroon dhufa manni kiyya karroodha anuu achi jirun bee hin dhageenye isin kaasfidan jarachi fuudhaniituma haramaayatti illee hidhani atiree fidan jarachi fidan san jaraboo abaa'oo miti bar qotee bulaa warra jara saniif hiraata kennee jarri kun jedhaniiti jara yaammoo dhugaadha jarrichiin ol bahee bakkuma ati yaammoo anni laga san buutee gobeellee buutee jara san itti agarte waan achi gootu siif mangisti himan jeen ni hollate namtichi duuba amma jaruma san bakka jiru ka'ee jarri yaammoo sinqii beerri finnaaniifis sinqii deebisan gaafa san hoggaa yaammoo nama hidhame tokko sinqii namarra didan jara kana fixaniitti fudhate ummanni warri biyyaa yaammoo warri baadiyyaadha jarri dhume itti fudhatee yaammoo bobboohe beerri san siitu yaammoo kana jennaan jarri ni jira ammoo atoo sheekama almidri'ee amma na abaabbalutti seene akkasi gaa booda jarri ni mul'ate hoggaa san waan amma gatee ka'ee zallaqaa kana bira dhaqe akkana waan akkana jira wanni kun mahabarii jedhan kun dogoggoraan jeen mahabarii godhame kun awaajiin dargiitun dogoggora muukkamin jeen likkinoo je duuba maaliif ani isintu sulxaa qaba ja'a kan nuti hin dhagahin ka gatee warri haramaayaadhaa hin dhagahin ka warri achiisun qabee boolisa ifuma boolisa ijoollee barsiifadhaa jettanii barsiifanne ijoolleen sun qubaan qabdu yoo balleessaa taate waan gattee badii
sila jara saniitu qabee fida jara sanii amma nagar ogguma san silkii ol fudhatee namticha nama ambiraa dhufe kana ashuggaa itti ammoo jara san waan isaan qabani billeessa isaan qabani akka ammoo baratame mul'atamu guyyaa lama moo sadii keessatti jarri bahe achiin gaagaafa kanaan oggaa Addis Ababa no Haji Tureen si geesse jee Haji Tureen na gargaare amma gaa karaa hajjiidhaa deemuun kiyya tahe achumaan asitti hafuun kiyyalleen akkasitti tahe duuba hoggaan asitti hafee nama hedduudha nuti gaafa sanii Sheekh Moxamaan Rabbi rahmata haa godhuu fi kajinsiyyaa Suudii qabu jaami'aa Madiinaa keessatti barsiisa ismii tokkotti ammoo isaan mudiira wali qabee maqaa nama keenyaa barreessee Ibn Baazitti dhiheessee Rabbi rahmataa godhuuf Sheekh Ibn Baaz karaa daakiliyyaadha ol fuudhe dubbii oggaa fuudhe warri Jiddaa kun mana nuu kireessaniiti namni ammoo hanga iqaamaan argatin dalagaan argatin mana sangalla hoggaa ammoo azaanamee ummanni keenya hojii gallu kunilleen hedduu masiidan dhufu amma masiida tokko dhufa gama masiida tokko dhufu galgala magriba tokko namtichi salaachisu namuma badawii tokko quraanallee qajeeleen beeku inni dhufuu dhabnaan sallu badawii waliin jennee namu sallu salli yaa fulaan jennaan useechi dabre'an osoo jarri sadii dhiibin ofumaan dabartan naa beekani mal na dhiibanii na beekanillee nama gurraacha isaan wahi beekaf hin ta'an laa hawla walaa quwwata illa billah hoggan anachi dabree magribas jee wallallaalaa na lallaalaa hangan an salaatattin seenin istawu jee itti salaatatti seene duuba hoggan salaata seenee salaatarraa bahu amma na bira siqe namni tokko الأخ من فين نانجيه أكن من إثيوبيا نجيني من حبشة ونعم نجيني ما شاء الله تبارك الله قرآن كغاري كراتا سجرت نانجي برأس مجرى الله مسجد خنا طيب نون صلاة ندندي سهيجي أما ندرا دلقا قبدا جين كبون جين مالك دلقا قبني ديوت أن حجي رفنيت ما ستافني إقامة قدمن نموي إقامة نون دي بني hayyee hanga iqaaman sii deebitee ammoo dalagaa argattu nuun salaatuu dandeessaa ni maaliif hin dadhaban jeen kiyyaa unuman salaataa ammoo wajjuma salaanna yaa jamaa jeem dhageessan gaa ammoo al-akha haazaa سمعتم قرآن سا dhageessanii akkana ايش رأيكم لو صلى بنا جي يو يا مو قتين صلاة كم لالتن جي والله طيب جي قتين مسجد قوتون طيب يعني أما أنكايتين سنة صلاة برات شخوتي والمريتني متانا مرتي شنتم هافرتي أمو بريسينو ين دلقان قبو نمنخوني إكاما إيقاتا جرا شنتم إفرتي مرتيسينو ين هيا جاني haga nama 24 takkan ifirratti ammoo wal barreessanii 50 if qabsiisan kanarraa warri ifin barreessiniis kanarraa tunuma jira waggaa baatiin geesse gaafan 1,400 argatu gaafan 1,500 argatu gaafan 1,200 argatu gaafan moo achii gadiis ta'u ni gariin hin jiru namoozayyuu argattanisan hoo ifatta nama gara biyyallee galuu fi oromoon bilisoomse amma hoggaa deettu hanganumatti ammoo iqaaman deebite hoggaa iqaaman deebite namtichumti ammoo gaafa san na dubbisee ammoo nu salaatuu dandeessaa jee kuni kafiila siif hin tahaa jee inni nama meeshaa mana kana qabu waa gurguru hisaabani beeytaanaan jeen eeshraa yaka kafiilan sii tahaa na bira dalaydaa jee wanni na dhoowwaan jirtun jeen masiidas nuun salaatadha akkasitti ammoo nu bira salaatta akkamii kanuu ira jiraattan nun jee hayyeen jeen hayyee kafaalanaaf tahe barri sun waggaa meeqa dura jechuu akka miilaaditti amanni nan isaan biraa dalagee 9,981 jechuun hardhaa 2015 waggaa 34 ta'a naannoo waggaa 34tti dhiyaatanatti fakkaata akkana ni taha achirraagaa achumaan isa bira dalaguu kute achumaaniin ammaa gaa masiida kana keessatti
قراسيسو إيقالماس كتاب جل قصيدة كتابة في محاضرة درا قويا جمعة تاتي واني محاضرة إساني فيها مو كلمة خنو إيقالي أفان عربان أفان أفان ورمون جرو أفان ورمون جرو أفان ورمون هنگا وجي جرو سمالي نمني برو جرو أني استغراب قولي أما نمني ورمون تو جرو خانا أفان عربا تيسا براتي جان أفان عربا خانا كان اتباريون سيتوك إماس نتي نمني سدي ودو وجي كرانو نمني توكو إني دكانك أباچرو خيسا إسن هنگا فيتن كراتني أفان عربان دبتني بلاغة في نحو إلى في وان فيتن دبتني أفان عربان بيتني حسابا بيتني إنانجي أفان عربا أچر راهوغا إني كسنون جون نتنم سدي شريك أبو نمني كان نونجا أما ليدو غادا نمني أموري أنو أما جولن تماري تباديات إني هوغا دايته تماري كرات أفان أمارا هني براتي أفان اتقرار تلاني نتي وان كتاب نكون عربته خنان كرو يو أفان كنا إفما إفوغتي إفرت واجبا غوني هوغا نافي نوسي والغالي دفني أفان عربا خنا ولين دبني هون جين غاري أكاسي إفرت واجبا غوني هوغا ولي تلوفني ولي هاسو ولما چچبسو إيقل ولما چچبسو إيقلو أفان نهيكت فكي دفقافا دوبا حجي دفي مدينة فيادة بي شو متأمان كانتو مصيفة جامعة خنا نجيس مصيفة يامو غتي طلابي تولى نمو نجيستي يامو هوغا دكتورة إني دبتو خئي وان إفينتي جيرو أن إتي دكتورتهم استغرابا سيقول إنانجي هوغا چيقبان si Sheikh Kamal mudarrisoon sheekam gurguddaan hundi biyyatee nyaawwan afaan arabaa dubbatu ati eessatti gattee afaan arabaa dubbatu bartee naan jee kuna gaafannaan bara kanaan jee kanatti akkana baradhee turjumaana inni turjumaanaaf na wajji deemee sanirraa ani isa duroomse. Dhugumatti aalimoonni kenna bakka taabiira kanarratti hatta sarfillee gibeeta. Waan hedduu beeku. Taabiira irratti jajjaba. Wanni aadaa godhatuu dhabuudha. Yoo namni dubbatanii beekanii arrabni tole juuf arrabni ammoo leenjisuu fedha. Akkasii ammoo achumarra hogganan amma mu'assasaa san seenu ammas mu'assasaa san seenu ajaa'iba godhe namni. Yusuf jarjartu kun nu khasaartee amma khasaaraa Oromoo galchuu deemta. Horii guddaa kana keessa teessiti horii kana gattee. Horii arabaa ammoo gattee asitti nu khasaartee. Amma kaasheri bakka qarshii san kaanii san. Itti gaafatama dhugatan. Itti gaafatama sanduuqatti. Nin gurguraa sanduuqatti galchaa galgala hisaabeetiin abbaa horiitti kenna. Abbaa horiitti kenna. Gattee ganama subii ganama wanni irraa eegallee sa'a 7 irraa eegallee hoggaa sa'a 10 sa'a 11 geenye 5,000 10,000 duruun gurgureen galgala yaammoo 20,025 abbaaf hin kenna hoggaa duraa meeqan naqaa taree 1,500 siif hin kennaa naan jee hogguman baatii duraa fi masjiida salaachisuun ala jechuun kun ala hoggan khamasiida kun amma dalaga argate je nama ulaafise nama ulaafise kana inu sanilleen guddo gula ambololiin egasan sen bolole ammoo gata kana laafise namu tokko nakkenna malee sun booda mataanu hafe dabba kuma dibba shan siifin kenna je hoggaa magaalan xiixe jiddaan tun injaaramne hoggas jaaramaa jirti hoggaa ammoo akkanatti magaalan xiixeef namtichi faanumaa unatti tole Sheikh Kamal jeet inni baatuma duraatana 800 naa godhe 800 naa godhe oofee ammoo gatee 2,500 naa godhe akkasitti fuudhuu danda'e inumaa ugaa wakaan fuudhuu danda'e. Biyyuma Saudi Arabia magaalaa Jiddaa irraa fuuta jechuudha. Magaalaa Jiddaa irraa nama keenya gattee dara Sheikh Abdurrashid jedhanii rabbi rahmataa godhuufi. Akkasitti fuudhee akkasitti jiraatuu ture gaa biyya tana. Walumaa galatti ammatti waggaa meeqa biyya kana keessa turtan? Amma 78 آخر 77 1978 أتشي أما صدومي جهنتا
naannoo 36 qabdan jechuudha. Walumaa galatti ijoollee meeqa horattan biyya kana keessa biyya Jiddaa keessatti? Ijoolleen namtichi ammoo balaan tokko warra kiyyaa fi ijoollee lama ta'isii wajji jirtu ta'isiin garaa qabdu isaatu nahii mana hin jirre na boodaa fixe. Akkam nu ifaa miti. Wal hasadaa miti namni keenya kun. Amma kafiilli kiyya sun ganda kanarraa buqqaanee kiiloo 7 irraa buqqa'ee kiiloo 10 galee achitti masjida jaaree ammas masjida sanitti masjida kanarraa masjida saniin nagalchee manaas naa godhee amma manaas kiraan kafalu duraan kiraan kafalaman. Maaltu itti dhagayame masjida irraa isni fudhata horii bakka dalaga irraa isni fudhata waan jedhu kanaatu ammoo garaa isaan gubeessa. Sheebni baasirraa isni fudhata akkana itti dhagayame. Wanni tun hundi hin jirtu immoo bakka. Nama Oromoo keenya jechuudha. Nama Oromoo keenya. Nama tokko Abdallaa Harree Jaaniini nama achiin durallee nama hedduu jeese jedhan gurbaan suni aan farshoo dhugullee hin beekoni aan waluun beeknu kan dhageenyu nama tokko Abaadir jedhanii isaa wajji wal tahanii anaa fi Abaadir kanaa xiqqoo wal lola nu jidduu jira sababaa yaammoo intala jaartiin isaa adaadaa taatu takka namni tokko fuudhee bakka sanitti intala tamteet intahinii dura dhaabbatte an jennaanin sanumarraa aaranii waan akkasiisan namticha kana kakaasan natti fakkaatti namtichi ana jeesuu dhaqee animmoo warri dhalagahe Itoophiyaa dhagaa deemteeti achii asitti nama isii kana hoggaa isiin dhalte ammoo isii tajaajiluun laala jeetiin mucaa guddaa amma jiru kana fudhadhee kiiloo 7 kunne nuti hoggaan ammoo dhufee hulaa banatee mucaan ol seenee an sayyaaraa dhaabee hoggan ol teemu dhiiga jala gara galeessan vimtoo jedha mucaan xiqqaadha gwasanii amajjaha aayyooti jalatti maaltu vimtoo gonnaqee hogganaan dhufu huno morma kanaa dudda kanaa yaammoo ablee guddoo amma warri foon hin ciru kanaan jara biqilyoota akkas ta'a mata 7 mata 6 seentee jirti mucaa tokkos ka fayyallee qabu mucaani anni amata 3 moo amata 4 kanaas morma keessa dee ajjeese achumaan gaa akkasi fixe amma Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ergaa san booda samma gaa tabiroo fuudhee tabirootu nama ijoollee 8 gurbaa guddaa wajji dhiirti 3 dubri 8 waliin akkasi kunoo alhamdulillah. Subhanallah seenaa akkaanii keessa nama madeessudha. Namni keenya gochoota akkasii kana raawwachuu irratti hedduu wanta gara nama booressu. Seenaatiin dubbadde malee yaadatullee fedhu ishee yaadatuun fedhu nama hoggaa namni gariin namni hoggaan arge warri waan san dhagaye faan ni kaasa tana bira dabrii kaasaa ooluun dhoowwadha waan akkanaati injaannu namni na arge hoggaa san sabriin tantee ajaa'ibuma aboo sabriitti jennu deessinaadha waan sanin maa'una biratti maqaan dhayinan jaan gaafa sanirraa haftee midiri eesha hoggaa jaan akkasii akkas turte. Tole ustaas turtiin keenya hedduu bareedaa ture dhuma irratti wanni dhagee keessaa kan nama booressudha nama keenya immoo gochi kun nama Oromoo jedhamuudhaan wanni akkasii kun ta'uun nama dhukkubsa ala kulli haal rabbi subhanahu wa ta'ala sabrii isiriyaa kennu warroottan darbeellee rabba haraaramu fi rabbiin kuntuma isaanii jannata keessa isaanii oolchuu meedhuma irratti adeemsa ilmii dhaloota kanaaf wanni san dhaamtan keessattuu ammallee gara ummata keenya ummata Oromoo bal'aa kana isaanii sagantaa keenya tokkoffaa gubbaa irratti tuuxxalii jirtan ummanni keenya kun maaf jabaachuu dhabee maaf waan jabaa horatee hin qabne bakka laafaa hundarratti argama waan jabaa tokko akkuma manni biyyaa qabu hin qabu jettanii tuttuqxanii ture dabalataan immoo isinis ummanni Oromoo kun haga bilisummaatti biyya kiyyatti hin galu jettanii umrii dheeraaf kun alaa jirtan bilisummaa kana argachuudhaaf akkamitti bilisummaa ummanni keenya kun argata waan jedhu irratti walumaa galatti mee ergaan isin nu dabarsitan siyaasa ummata Oromoo kanallee ilaalchisee dargaggeessaaf hayyootaaf beektota warra siyaasa gaggeessin jedhu kanaaf illee ergaan isin qabdan jazakumullahu khairan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dalagni bilisummaan argatuun dalagaa feeti. Bilisummaan afaaniin baal tokko fa'a irratti wal gahanii haasa'uun bilisummaan fittu.
namni bilisummaa qabsoo seenuudhaaf waa hedduu isa barbaachisaa darajaa lamammoo takka irraa duroomuu hin dandeenye wagguma takka illee sun maali karaa qabeenyatii fi karaa ilmiidhatiin wanni ani yaammoo gattee dhaloota ammaatii fi dardaraa fi kaganaa lafaa ol ka'uu fi dardaraa fi dardarteetti illee dhaamu akka guddatan akka tahan guddinni immoo hoo harki tokko maayimaayisaa rabatti harki tokko kophaan saffaquu qaaqaan jiru jan yoo harka lamaa waliin dhahan malee warreen akki jettu harki tokko xuriin baasuu jetti harki tokko kophaa xuriin baasuu jetti kanaaf ummanni Oromoodha amantii isaanii akka gaarii qabataadha barmoota yaammoo gatee har'a zamana irraa keessa barbaachisu barachaadha akkaataa yaammoo mataa walitti qabatanii waan diinagdee gatee qabeenya guddisu dalaguu qaban namni kophaa harka tokko kophaa xuriin baasuu harka tokko kophaan saffaqu jechaan anni ma'anaan isaa namni tokko kophaa hanga fedhe cehuus waan fiduu qabu namni ammaan dura baal tokko kanarratti nama hedduu wajji walii qabee haasa'e dubartillee haasa'e mee isin faa warri biyya bilisummaa itti waa godhatuu dandeessan Ameerikaadhaa fi Kanaadaadhaa fi Awurooppaadhaa yoo ammoo walgeessanii waa waliin baafattan bifti sun isin hin dhoowwitu namni 100 yoo 5,000 walitti baaftan doolaara meeqa taha yoo ammoo ama tokkoof dukkaanuma tokko guddaa bantan dukkaanti sun amatatti ammoo waan dukkaan akka isaa banaa zakaa isaatu yuuba ammoo nama ammani gargaara jettan kana isin namarraa dandaha yoo ammoo namni ammoo yoo qabsoo godhe waa hedduu nama baachisa anni isin hanga ala jirtan barmoota waan harkaatis baradhaan jeen kumbuutara bara makiinaa tolchuu bara waan silaa ilmi namaa kote tolchu seenadhaa bara horii ammoo gatee akkatti horii oomishtaniis bara namni keenya waliin amanuu naan jaan waliin amanuu wal shakkinaa jaan dukkaana hubannillee walirraan binnuu jaan aboo walirraa isin bituu wattanii kabiroo isin irraa bitaa ni bittanilleedha shakkii sanii sagantaatu yaammoo dhabamsiisa qabaadha gaafa waan sagantaa sanii keessan ifinna yaamadhaa sagantaa hojii keenya wanni ammoo gatee wal shakkuu wal hatu wal dhoogu sagantaadha waan akkanaa gatee je'eetiin gorsee jira ammaan dura isinii yaa jara dubartiidha yoo gatte kaatemee mana ammoo dulloota faranjii faa ammoo hafaadarraa jirjiiruudhaa fi kana godha odoo dhiiftanii manuma ammoo biddeena buuftanii itti gurgurtan tokko mana shaayii tokko odoo banattanii nam meeqata achi keessa dalagan jeen isinirraa yoo 2-3 gattee ammata hoggaa geessan mana biroo itti idaatanii akkan hoggaa san hayaanaan jee gattee jarri dubartiifan hedduu na rahabee hedduu ammoo gattee marhabbaa jedhanii abdii kennanii namuu achiin sossobna kadhiiratiis hanga nama 10 nama 12 takka geenye jedhanii warri Awurooppaa faan Abu Hamzaa faa wajji hanga nama 12 takka geenye naan booddee wanni san takkallee bakka tullee si aboo aqalli ishee waan biroo dhabdan ummata Soomalee kana laaltanii ummata Afgaanistaan kana laaltanii ummata Paakistaan kana laaltanii onni amma yoo fakkii fudhanne biyya tana keessatti dukkaanni Soomaleedha lakkaawamee hanga nan gahu hin qabu ummanni ammoo gatee Guraageetii fi Amaarallee nama dukkaana godhate as keessatti yoo nam tokko jinsiyyaa biyya tanaa qabu nam tokko as keessa jiraate isuma saniitu dukkaana kiyya jee gatee banee fi ammoo anaa kafaalaa tahaaf jee namni dalagata keenya ammoo gatee kan nu dura as kute nu dura as beekne Oromoon silaa reefu baate dargirratti baate malee waan alaa kanan beeknu dura akkam jette Oromoon Itoophiyaa biyya gamaa sanillee Haayile Sillaasummaa bulchaa jiran maqaanis Itoophiyaadha gatee Itoophiyaa biyya gamaa san jiran gatee qotee bulaan kun duuba bakka sanirrallee amma jijjiirame haqaraa'ee gatee gabbahees yoo bakkuma san jiraate karaan kun hedduudha yammoo gatee hedduudha yammoo ganallee ammallee zamana dheeraadhaaf booda nu aansa fakkaata yoo yammoo gatee karaa barmootatii fi karaa yammoo diinagdeen fuuldura deeman gatee ni najjaati na fakkaatti Oromoo. Tole eegi dinagdee Oromoof siyaasa Oromoo irratti kan jenne ni gaha mee ammoo waa'ee ahbaashaa qaba.
بيكينا كيسة تيرو مكان أهباش موت موجين دابتي حواس أنكرا جرت ويا عبد الله هريرة مال بيكتن دبلتان مو قباب سني جيتشو كوريكي نارتر قويا كليسا لقيسني جرتنا تفكات مرتين وقادك دويلام وقاكل أسديت كل أنيشان وقاترب إرت مراني حواس قوتو إسام في لقبارت كغافي من غاغافتن مرتين رات كنا مجر قلتين كنت فينو خردو في أهباش كنا والقباتيت كنا والقبسيفتني مي ونسنو في الأبتن ومن عاشا الحمد لله أكا فدراسا ننجرني ربي كفسه أكان أن يادو أكان أن نتم الأتوتي أكان يامو أدوبي يرقبوتي وهو تيكو يامو براني جان ورمون براني لفتك وقا سيني دفين بهو جان قران جلنا هون أما اللي خمو إسا بودايو مالي نجيرو نبتمي خدفين بهو جان قافتو كناف دوبتني ummanni ammoo ahbaashaa kuni ahbaasha jechuun yahudaa jechuun fakkaatu akka laalcha kiyyatti abdallaa dareedha ni ani ahbaashummaa utti quudhuun jee habashaa kana rasuulli keenya duwwate ardu sidqin jeen ammallee malikun laa yazlimu walaa yuzlamu indahu ahad jeen saniif hoggaa abdallaa habashaadha hoggaa jan isatti quudhuun gatee abdallaa re'ee ja'a adarellee yammoo gatee biyyuma sangoodhaadha ummanni adarelleen qaceelatu jira kana yammoo gatee maquman itti quudhuun dhabean maaliif kitaaba isaa yoo gartee bakkuma takka dhaaban qabu bakkuma takka yammoo gatee bakka irraa qabattu waan takkan qabu nama yammoo waan amma inni dubbate sana hunda dubbatu hin dandeenyu waan gatee sagantaa teenya xarafa jirruuf rabbiin kuffise ammallee rabbiin haa kuffisu warri ammoo isaa wajji dhaabbatee nama miidhu booddee itti sheena'uu ta'a natti fakkaatan wallahu a'lami wanni ammoo jara kanaaf qopheeffame akkan immoo gattee karaa ammoo warra biyya Ameerikaa jirurraa nagayetti miliyoon 62 qopheeffame gaafa ammoo jarri kun biyya sana seene maal jechuudhaaf nama tokko ammoo Israa'eel inni biyya Itoophiyaadhaa ziyaareyyan biyya Itoophiyaa ziyaaretti namni ijoolleen barattu miliyoona gatee 18 yan miliyoon 18 ni geessisan dhalaa dhiiraa jidduu xiqqaa gatee mana tokko gatee tokkorraa qabnee ilaa hanga nefersiitii gahutti ijoolleen tuni ammoo nefersiitii keessatti salaanni jammaadhaa baname jan achi salaata jammaadhaa laa dhiiran salaatan namtichi kun laalee hoggaa isaa ammallee warra baratu kanarraa laalan miliyoon 12 ijoollee islaamati jan miliyoon 12 18 irraa miliyoon 12 akkas jan hanga hafeetu yammoo gosa birooti fi kiristaana fi midri'eesh amata 10 takka amadii dambooda mallasiin biyya islaamatti kennitee janiin namtichi kun deebi'ee yammoo dubbiin tun Ameerikaa walitti hidhate gargaarsi godhamee yoo yammoo kiristaana tahaa jenneen harbal aliyyaa ka harbii yammoo gattee qoqusuma ka haraan hiilaa kamire namtichi asit dhihaatu eenyu Abdallaa dareeti karaa kanaan gattee islaama jenne islaamin narraa yammoo gattee akka ummata kana fageessinu akka afaan faajeessinu yaada ji'uun huxxaan kayamte kan dhagayetti huxxaan kayamte sun duuba hoggaa dhufte harkaa wajji wanni kasitti yammoo gatee oofe harkaa wajji gatee jarri deeme duuba ilaa yammoo gatee gariin namaa sheekaniirraa hedduun maallaqaan bitame duuba alhamdulillahi asaa an takrahu shay'an fahuwa khayrun lakum je rabbiin hedduu yammoo waa tokko isin jibbitanii rabbiin khayrii godha akkas khayrii godhe natti fakkaate maaliif aqiidatti yammoo dammaqe ummanni tokkummaa gidduutti argame yammoo duraan namni yammoo wal qooda takka Amaara takka Guraagedha takka akkana jechuudhaan namni islaama ta'e duuba wal qabate hundinuu waan kanaafi ammallee dhaamte waan immoo lafa jalaan jira malee yammoo akka hoggaa duraasan akka hoggaa gaafa duraasan rabbi dhaamsee rabbi haa dhaamsu namni yammoo haqa malee mootummaan takka yoo haqa malee dalayde booddee yammoo cubbuun isin marate deebitte amiiroo khayrii dalagii akkana itti oromoon teenya gaafa dura ariimu amiiroo khayrii dalagi sharriin oo jennaan sharriin abbuma eeggatti yaani sharriin abbaa eeggatti
war anni rabbiin haqa haa godhu warra yaammoo gatee cubbuun hidhamee rabbi gatee haqaan haa baasu akkana ji'a ga'an. Jazakumullahu khairan dhaggeeffattoota hordoftoota keenya turtiin aalima keenya guddaa Sheek Muhammad Kamal yookaan ifaa diin al-Islaam wajjin taasifne asuma labna ergaas nu dabarsaniiru dhaamsa hedduus keessa argattaniiru bu'aa bayin isaan keessa darban kan laayyootii miti kan baruuf barsiisuu saniin booda hojii qaamota mootummaa wajjin seenuudhaan hawaasa isaanii tajaajilaa turaniiru saniin booda biyyoota alattis bahanii hawaasa isaanii gama toora paaltookidhaan ammas tajaajila irraan dhaabbanne umriin isaanii guddateera afiyaan isaanis akkasuma kanaaf afiyaa isaanis rabbiin guutuu akka taasisuuf umrii isaanii akka nuuf dheeressu du'aa keessaniidhaan akka hin daganne waamicha keenya ustaaza keenya jazakumullahu khairan rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu wanni san ummataaf qaddamtan hunda rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu raadiyoon daandii haqaa isin wajjin turtii taasifneef hedduu gammachuu qabna. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بركات دايسينيس ورا راديو أكما مكاني سيسونو داندي حقا تربيسي ياديرسو تهنغان را تركام فتي أمالي أمتا هندا أكا والغهو دنديسو أما خرا بالتوكوتي في خرا كتي أوسابي خنبيرة دبرتي أكا راديو ياموك اللينسر رامنا هندا كيسو ربي حقودو جنة وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجائبا هذا كيسينا ثاني يا علماء خبج ربي ورهنا كان سجاتني علماء هذا في اختوان دينه عبد أوتارا سيختواني علماء دالتو أنبياء هيوت ديني إسان تتيشي قلمان قيديني بإلا في دبو قرأو فيه بدون kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenyaa qophii imala ilmii guyyaadhaaf qabanne dhiyaannee kana fakkaatu sheekonni keenya mashaayikoonni keenya bu'aa bayii hedduu keessa darbanii hawaasa isaaniif haala keessa jiranuuf akkaataa keessa jiran keessatti gumaachuurraa ergaa dabarsuurraa hin qusanne inshallah qophii imala ilmii keenya keessatti mashaayikoota gurguddoo biyyattiin keenya qabdu duka bu'uudhaan hamma dandeenyedhaan seena isaanii bu'aaf bayii gadadoo isaan keessa darban haala isaan ittiin baratan rakkina isaan keessa darban gumaacha isaan hawaasa isaaniif gumaachan ergaa isaan hawaasa isaaniif qaban rakkinaaf dhiphina isaan keessa darban inshallah kan isiniif dhiyeessinu ta'a. وأنيات دبير كتيدا في كتابكم مركجيسا دبين باني دي ربي برو ربي تنكني فيديو في رافقاتي دكيبيا نمني سنبيني أركة نياته ودبي سغراه بي ورحمتي ميكا كندارك أمني ساجتا يدين برتي وأجروا مسافر ما درس يا جنات وأهدوا دقين قران وأتنه درا دبتي خيسانا لفنان من دمه سلانك كنان وميه كتاب أسقه ولما أنكليسا وميه كوبسا إن ورهيه إسلاما تائه أمة برسيسا هل قادين قدها به باديا مقالا توحيد جريسه والقيسه بكهم جلالا يا علماء هندو مسلنا كيسا برائه دبت ما دلوت مهقاران كئ دين برتني برسيسو أنسين نفتاتني جزاء خيسان ربكم تهديه بو جنتاني أكو مسين إفاجني ولا لما أرانو بافتني bu'aan keessa mul'atee nurra dhalootani margee daraaree hammuuf keessaan kulli waan kaleessa facaaftani yaa rahmaanii onnuudhii sadarkaa ta'anii handuu jaalaa fi kumsaanii warree hin jirra yaa rabbi umrii nuuf dheereyse
خني انجري جنة خنكين وفتشيسي ربي خياءة نفتيسي علماء خينيا بكهم جتي كهباك بابا هاديها جربيوتي ولا ليها أبد فيهن تهود نفقدي قدا علماء هيو ولا ليها أبد فيهن تهود نفقدي قدا علماء هيو dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan qophiin kennaa kan isiniif qabannee dhiyaanne qophii galmee seenaa qophii galmee seenaa keessaa guyyaa har'aa seenan nuti isiniif qabannee dhiyaan seenaa Umar ibn Abdulaziz khaliifaa shanaffaa jedhamuun beekamu seenaa isaanii sagantaa keenya gabaabaa kana keessatti xumuruu hin dandeenye garuu hubannoo akka argattaniif jennee gabaabsinee isiniif dhiyeessina turtiin keessan nu faana haa ta'u. galmee seenaa sagantaa galmee seenaa kana keessatti seenaa islaamawaa keessaa iddoo gurguddoo qabaniiti akkasumas beektota seenaa islaamawaa keessatti qooda gurguddoo qaban kan seenaa gurguddoo dalagan kan keessatti ilaalluudha galmee seenaa Umar ibn Abdulaziz gaafa rabbiin nama qajeelche wanti namatti jallatu hin jiraatu gaafa inni namatti jallisee namni qajeelchuu danda'u hin jiru addunyaan teennatuun muudannoon garaa garaatiin dabarsite namoota gaggaarii haala amalli isaanii bara baraan faarfamuu hedduu argattee jirti akkasumatti faallaa isaatiin ammoo namoota addunyaa tanatti azaaba ta'an hedduus horattee jirti filmaata bilisaa ilmi namaa badhaafametti fayyadamee aakiraa isaa ittiin qadhaabatee jira har'aaf seenaa ajaa'ibaa bara baraan leellifamu takka gurra isin buufna. gaaf nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gara aakiraa deeman irraa kaasee hanga har'atti namootan hedduun aangoo qabachuudhaan biyyoota islaamaa bulchaa jiran namoonni kunniin gariin isaanii kan namoota muudamayyoo tahan kan irraa hafan ammoo namootuma humnaan aangoo ofiif kennaniidha namoota kumaatamaan lakkaawwaman kan aangoo biyya islaamaa qabatan keessaa khalifaawwan afraan Abi Bakar Umar Usman Ali radiyallahu anhum ajma'in nama isaanitti qixxaatu argachuun hedduu nama dhiba erga isaan afraan gara aakiraa deemaniin booda namoonni hedduun aangoo khaliifummaa qabatanii ittiin of waamanis maqaa khaliifaa shanaffaa jedhu argachuu kan danda'ee fi namni khalifaawwan afraanitti kalaahe Umar ibn Abdulaziz qofa ture isaa duras tahee isaa as khalifaawwan jiran kabaja hagan ulfaata argachuu hin dandeen Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab guyyaa tokko haala hawaasni magaalaa Madiinaa itti jiru hubachuudhaaf akaakayyuu Zayd bin Aslam wajjiin tahee olii gad deemuu ture wanta namni mana keessatti haasa'u dhageeffachuuf jecha gara gidaara mana tokkotti siiqe mana keessaa shamarreen takka haadha ofii wajjiin wal mormiti dhimmichi akkana maatiin kun aannan elmeeti gabaa geessee gurgurata gaafa san garuu aannan elmame qooda barbaadame san guutuu hin dandeenye kana kan hubatte haatii mucayyoo intala ofiitiin bishaan itti dabal jetteen mucayyoon garuu hin tahu jettee didde dabalataanis Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab nama waan akkana raawwate akka adabu akeekkachiisee jira jettee itti himte haatis deebitee amma Umar nu bira hin jiru namni nu arkaa jirus hin jiru kanaafuu itti dabali jetteen intaltis deebitee Umar nu arguu baatus gooftaan isaa nu arkaa jira
ani nama keessatti rabbiin gabbaree gaafa qofaa koo ta'uu ammoo isatti jallachuu hin fedhuu jette itti himte. Ergaa wal mormii kana dhagahaniin booda Umar ibn al-Khattab gara mana ofii deebi'an. Waahilli isaanii Zayd ibn Aslam ammoo waa'ee mucayyoo tanaa akka qoratuuf dirqamni itti kenname. Zaydis mucayyoon akka hin heerumin irra gahee. Sana booda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ilma isaanii tokkotti intala tana fochoo kajeelan. Ilmaan isaanis walitti qabanii haala mucayyoo hunda itti himan. Ilmaan isaanii keessas Aasim mucayyoo tana fuudhuu akka barbaadu himate. Erga jaarsi ergameen booda walii galanii Aasim intala fuudhe. Maatiin haarawaa hundaa'e kunis intala takka argate. Mucayyoon tun ammoo Abdulaziz ibn Marwaanitti heerumte. Booda mana keessatti daa'imni tokko dhalate. Umar ibn Abdulaziz. Umar ibn Abdulaziz akka lakkoofsa hijratti bara 63tti dhalate. Abbaan isaa Abdulaziz ibn Marwaan bulchaa biyya Masrii ture. Barumsa diinii Islaamatis gara magaalaa Madiinaa imaluudhaan sahaabota gurguddoo irraa baratanii jiru. Abbaan isaanii osoma isaan magaalaa Madiinatti ilmi barataa jiranii gama akiraa deeman. Kana booda hogganaan mootota Umayyaa kan ta'e Abdul Malik gara magaalaa Damasqoo yookaan Dimashq akka dhufan godhe. Ergaa gara magaalaa Damasqoo dhufaniin boodas intala kaliifichaa kan taate Faaxima bint Abdul Malik wajjin bultii ijaaran. Bara hijraa 86ffatti bulchaa magaalaa Madiinaa godhamanii muudaman. Umar ibn Abdulaziz waggaa 10fis magaalittii haala gaarii taheen bulchan. Zayd bin Aslam waa'ee Umar ibn Abdulaziz waytaa dubbatan akkan jedhanii turan. Ergaa Nabii Muhammadiitiin booda akkaataa salaatatiin nama isaan fakkaatu Umar malee nama biraa hin argine jedhan. Al-Waliid Abdul Malik khaliifaa ta'anii erga muudamaniin booda yeroo muraasa booda aakiraman. Bakka isaanittis Suleymaan hogganaa godhamee filame. Haa ta'u malee akkuma aangoo qabateen daran dhukkubsate. Mana keessaa maatii irraa namni aangoo dhaaluu danda'u hin argamne. Kanaaf ministeerota walitti qabee mariisise. Ministeeronnis marii dheeraa booda aangoo kana nama maatii isaatiin ala tahee akka kennu itti himan. Namni aangoo qabatu kunis wayitaa du'u aangoo khaliifummaa tana maatii Umayyatti akka deebisuu walii galan. Namoota gurguddaa gosa isa keessa jiran erga amansiiseen booda wayitaa gama akiraa deemuu aangoon Umar ibn Abdulaziziif akka kennamu dhaamatee du'e. Miseensota maatii mootota Umayyaatiif murteen kun waan ajaba itti fakkaatus Umar ibn Abdulaziz aangoo khaliifummaa qabatanii dachii nagahaan bulchuuf dhufan. Alimni guddaan Sufiyaan As-Sawrii dachii tanarraa khaliifaa 5 jira jedhan. Isaanis Abu Bakar, Umar, Usmaan, Ali fi Umar ibn Abdulaziz. Kabajaan Umar ibn Abdulaziz sahaabota gurguddoo kanniin wajjin waamamuu argate kun nama biraatiif hanga ammaa hin kennamne. Akka seenaa Islaamatti ergaa kulafaalee afraanitiin booda namoonni hedduun maqaa kabajaa argatanii ummata muslimaa bulchaa turan. Kanneen akka Haaruun Ar-Raashidii, Al-Mu'tasim Billaahi fi Muhammad Al-Faatih. Carraa kabajaa Umar ibn Abdulaziz argachuu hin dandeenye. Kungaa bilchinnaa fi sadarkaa Umar qabu agarsiisa. Ergaa aangoon khaliifummaa kennameefin booda Umar ibn Abdulaziz jijjiirama guddaa agarsiisan. Tarkaanfilee isaan fudhatan Imaamuu Lays akkana jechuun nuuf gabaasan. Akkuma aangoon khaliifummaa isaaf kennameen qabeenya ofii dabalatee kan maatii isaa hunda kalaakkaawwamu godhe. Itti aansuun masara mootota Mu'aawiyyaa wajjin keessa jiraataa ture keessa bahuun mana xiqqoo kutaa 2 qabduu ijaarsifate. Gabroota isa jala turan hunda isaanii bilisa godhe. Qabeenya Beeytal Maalii irraa isaaf kenname hunda ofirraa deebise. Haati warraa isaa Faaximaan
warqii akkaan qaalii ta'ee kan abbaan isii isiif kenne ofirraa qabdi ture. Qubaan gara isii akeekuudhaan warqii kana gara beeytal maal deebis, yoo hin taane ammoo nikaa sirraa buusa jedheen. Itti dabalees jireenya qananii jiraachuu yoo barbaadde gara masaraa warra keetii deebi'uu ni dandeetta. An garuu Rabbiif ergama isaa sallallahu alaihi wasallam waan qabadheef yoo isaan barbaadde na wajjin ta'uu ni dandeetta jedheen. Isiinis warqii ofirraa mulqitee gara beeytal deebisuun isa wajjii hanga du'a isatti waliin turte. Umar gaafa tokko maatii Umayyaadhaa mana ofitti affeere. Maatiin Umayyaa masara keessatti qananiin jiraataa turan haga beelli isaanitti hammaatutti waan nyaatan isaan dhorkate. Warri Umayyaa obsuu dadhabnaan waanuma jiru kan qophaa'e nuu kennaa jedhanii Umariin gaafatan. Innis midhaan hiyyeessii waa hin qabne nyaatu dhiheesseef. Warri Umayyaatis hanga quufanitti nyaatan. Sana booda Umar quuftanii jedhanii gaafatan. Warri Umayyaatis jedhanii deebisan. Ergaa midhaan akkanaatiin kan quuftan maaf jireenya salphaa akkanaa tana hin jiraanne jedhanii dubbiin isaan tuqan. Itti aansuun Umar ibnu Abdulaziz qabeenya maatiin Umayyaa seeraan ala uummata irraa saaman akka deebisan goosisan. Bamsa mirgaa bulchiinsa isaanii jala jiru akka furamu godhan. Seerolee shari'aadhaan wal faalleessan hundi isaanii akka fooyya'an godhame. Kanneen keessaa muraasni tokkoffaa kennaa beeytal maal irraa kennamu qofa irratti hawaasni akka hin hirkanne himuudhaan hundi namaa dalagaa garaa irratti akka bobbahu taasisan. Lammaffaa namni tokko osoo lafa qabu lafa ofiisan osoo hin qotin waggaa 3 turra taanan lafti irraa saamamee nama biraatiif kennama. Sadaffaa namoonni aangoon itti kenname bifa kamiinuu dalagaa dhuunfaa irratti hirmaachuu hin danda'an. Dirqamni isaanii hawaasa tajaajiluudha. Afraffaa lafti dureeyyiin bashannanaaf qopheeffatan nama lafa hin qabneef akka qoodamu godhan. Shanaffaa hogganaan tokko lammii biyya sana seera malee hiraarsinaan lammicha hiraarfame saniif beenyaan dirhaama 100 hamma 300 ta'uu ni kafalamaaf. Ja'affaa namoonni hidha keessa jiran sibiilan akka hidhamuu hin qabne akeekkachiisan. Bara mootota Umayyatti galiin mootummaadhaa gibiraaf zakaa irraa qofa argamaa ture. Wayita biyyi muslimaa gara Faars babal'ataa deemetti zakaa muslimoota irraa guuramuun qofa biyya bulchuu rakkisaa tahe. Kana furuuf jecha warri Umayyaa muslimoota haarawaa islaamummaa fudhatan akkuma warra islaama hin taane gibira akka kafalan godhan. Kun ammoo seera shari'aa wajjin hin deemu. Umar gara aangootti dhufeen booda dhimma kanaaf furmaata kaahe. Dhugumatti zakaa qofa hawaasa muslimaa irraa guuruun bulchiinsa irratti kasaara guddaa fida. Kana furuuf jecha namni hunduu daldalaa fi qonna irratti akka hirmaatan godhan. Haaluma kanaan galiin biyya Faarsi irraa waggaatti sassaabamu diraama miliyoona 28 irraa gara miliyoona 124tti ol guddate. Umar ibn Abdulaziz humna fayyadamanii hawaasa ofii hin bulchine. Bulchitoota bakka garaa jiranis humna fayyadamuu irraa karaa nagaatiin akka hiikan isaan gorsaa turan. Finciloota bakka bakkatti ka'anis dhaamsuudhaaf humnaan fayyadamne. Gaafilee fincilootni kaasan deebisuudhaan biyyi muslimaa nagahaan akka jiraattu godhan. Walumaa galatti Umar ibn Abdulaziz waggaa 2 fi ji'a 4 qofa aanguran. Yeroo gabaabduu tana keessatti garuu jijjiirama baraabaraan leellifamu kaahanii darbuu danda'anii jiru. Seenaa gabaabaa kanarraa wantoota hedduu hubachuu ni dandeenya. Jalqaba irratti shamarree bakka hundatti Rabbii sodaattu arginee jirra. Akkasumas kan amiira ofiitiif ajajamtu sodaa isii kanattuu qalbii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum seenuu dandahe.
imaana isii kanattuu gaa'elaaf akka kaadhimamtu isii taasise. Itti aansuun Umar akka barbaadanitti mucayyootan humna qabaniin fayyadamanii osoo fuudhuu danda'anii isaan garuu akkuma nama kamuu karaa nagaaf dhugaa qabatanii deeman. Ilmaan ofiitis waliin caalchifne hunda itiif waa'ee mucayyoo erga himaniin booda filannoo kennaniif. Kunis ilmaan ofii hunda walqixa akka jaalatan nu garsiisa. Umar ibnu Abdulaziz wayita taayitaa kaliifummaa itti kenname akka dirqamni guddaan wahii itti fe'ametti fudhatan. Dirqama kana bakkaan gahuuf ammoo haala keessa jiran jijjiiruun dirqamatti ta'e. Kanaaf jalqabumurraa lubbuu ofii irratti jihaada banan. Itti aansee maatii ofii irratti kun gaa rakkoolee sana booda isaan mudate hunda haala salphaa ta'een akka bakkaan gahan isaan dandeessisiise. Masara mootummaa gadhiisanii biraa bahan. Qabeenya kaliifummaa dura argatan hundas beeytal maalitti deebisan. Hawaasa bulchan irraayis gaafatamuun isaanii hin hafu. Kana jalaa najabahuuf jecha halkaniif guyyaa hojjetan. Hiyyummaa hawaasa keessa ture yeroo gabaabaa keessatti hiddaan buqqisan. Akhiraa ofiitiif jecha halkaniif guyyaa hojjetanii milkaa'an. Kanaaf namni hunda kabaja kaliifaa shanaffaa jedhu isaanii kenna. Kabajaan hagana geettuu dachii tanarratti eessaa argamti? Ummanni isaanis hojii hiikee akka hin teenne godhan. Nama lafa qabus dirqamaan akka hojjetu godhan. Akkuma taasisanitti hin hafne biyyi isaanii durummaan badhaate. Ummata humnaan hin bulchine. Mirgaaf dirqama isaanii hunda kabajaniif. Kanaanis dachii isaanii keessa tasgabbiin argame. Qaroominni islaamummaan jaarraa 13 dura irra geette addunyaan amma irra gahuu hin dandeenye. Dhaloonni sun quraanaaf hadiisa qabatee milkaawe. Nuhoo qabsoo amma itti jirru tana mo'achuu yoo barbaanne dursa ofirraa jalqabuu qabna. Of haa qajeelchinu. Nafsiyyaateen haa moohannu. Yoo san diinaan nutti banee dhufe kana afaan cuqqaaluu dandeenya. Bakka ofiin moohannetti bakka sodaan rabbii qalbii teenna keessa hin jirretti abadan milkaahuu hin dandeenyu. Allahu akbar. Rabbiin hojii khayrii isaanii isaanirraa haa jaalatu. Sagantaa galmee seenaa kanarraa barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Seenaa kanarraa barnoota guddoo argachuu dandeenya. Rabbii keenya kan sodaachuu qabnu nama keessa qofatti osoo hin ta'in adda keenyattis taane rabbii keenya sodaachuu qabna. Namni nu arga kan nuun argine rabbiin nu arga. Kanaaf rabbii keenya san sodaachuu qabna. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum hojii isaanii isaanirraa haa jaalatu. Hawaasa isaanii hawaasa bulchan. Mootummaa ta'anii ganda keessa deemuudhaan manneen keessatti wanta gaggeeffamu hunda hordofaa turan. Amiirota akkasiinidha musliimoonni kan hogganamaa turan. Allahu akbar. Manneen irra deemuudhaan rakkinna hunda ni hordofu. Mee haa ilaallu Amiir al-Mu'miniin Umar ibn al-Khattab rakkoo ummata akka isaan ittiin hordofan. Kun ergaaf barnoota guddaadha. Kan biyya bulchu kan ummata bulchu rakkinna ummataaf bal'ina dhiphina ummata hunda irra deemuudhaan sakattaa'u. Mee Umar ibn al-Khattab intaloo miiciyyoo rabbii ishee sodaattu kan arganii hin dhiifne wanta khayrii namuu ofiif hawwa. Ijoollee isaanii walitti qabanii khayrii intala kanaarraa haasawaniif adlii gochuudhaaf humnaan dhaqanii kootu jedhanii hin finne. Mee haa ilaallu hogganaadha kootu jedhan fiduu ni danda'u ture. Laa garuu abbaa irrummaan isaan biran jiru akka hawaasa kamitti nama kamitti jaarsummaa ergatan ijoollee isaanii ni mariisisan. Inni keessaa anattu fuudha jedhuuf carraan ni kenname. Ni fuudhan kan fuudhes mucattii imaana qabdu kan fuudhe maasha Allah dubartii bira argate. Dubartiin inni argate immoo heerumte. Eegu heerumteen booda immoo kunoo goota kaliifa shanaffaa jedhamuuf ga'e kan Umar ibn Abdulaziz deesse. Umar ibn Abdulaziz seenaa isaa akka hubannutti barnoota islaamawaa eegi barateen booda eegi taayitaan guddaan kaliifummaa itti kennameen booda mee haa ilaallu qabeenya isaa kanaan dura jiru hunda dabarsee kenne. Qabeenyi isaa kennuu qofaa miti ammas haadha manaa isaa haa ilaallu. Faaximmaadhaan maal jedhe warqii kan kee kana ofirraa baasi beeytul maaliidhaaf kenni jedheen hin dinne. Isa wajjin jireenya filatte
jireenya masara keessatti jiraattu san dhiiftee dubartoota akkasii kan rabbiin nu haa heddummeessu imaanni isaanii jajjabaa ka akkasii kan rabbiin nu haa heddummeessu subhaanallah rabbiin hojii isaanii irraa haa jaalatu mee kutannoo isaan diinii kana tajaajiluudhaaf qaban jalqaba nafsiyyaa isaanii irratti jihaada bahan masara keessa bahuudhaan mana xiqqaa ijaaratanii itti galan qabeenya isaanii dabarsanii kennan warqii isaanii dabarsanii kennan jireenya tolaa hunda keessa bahuudhaan jireenya argitee laafatti deebi'anii hawaasa tajaajiluudhaaf kutatan kana taasisuu isaaniitiin biyyattiin gadadoo hiyyummaa keessa jirtu keessaa rabbii isaanii buluu isaaniidhaaf rabbii isaaniidhaaf jechuu hojjechuu isaaniitiin biyyattiin hiyyummaa keessa baatee sadarkaa guddaa gubbaa dhaqqabde biyyattii argite seera shari'aa wal faalleessu hunda balleessan namoottan islaamummaatti seenanii islaamummaa qaban akka namoota islaamummaa hin qabnetti gibira akka kafalan taasifaman kun immoo seera islaamummaadhaan wal faalleessu ta'uudhaan Umar ibn Abdulaziz dhabamaa taasise warroottan argite lafa babal'ifatanii itti bashannanna jedhan irraa guuree hiyyeeyyiidhaaf kenne warroottan hojiin hojjenne akkasumatti lafa taa'an kaa hojii hojjedha jechuudhaan hojii isaanitti deebise galii biyyattii miliyoona 24 irraa miliyoona gara 100 olitti ol guddisiise subhaanallah waggoottan lamaaf ji'oota muraasa keessatti biyyattii guutumaa guututti jijjiiruudhaan seenaa ajaa'ibaa hamma baraabaratti haasawamu hamma baraabaratti dinqisiifamu ka ulamoonni cufi irraa dinqisiifamanii kaliifaa shanaffaa jechuudhaan taayitaa guddaa kan kabaja guddaa kana isaaniidhaaf kennuuf dirqaman Umar ibn Abdulaziz rabbiin subhaanahu wa ta'ala hojii khayrii isaanii hunda isaan irraa haa jaalatu eeyyen dhaloonni sun quraana qabatee olaantummaa argatee jira quraana qabatee mo'atee jira nuti hoo eessa jira quraana irraa eessa jira nafsiyaa keenya mo'achuu dandeenya jira nafsiyaa keenya hamma mo'atinit nafsiyaa keenya jalaa baanee sodaan rabbii hamma qalbii keenyan seeninit abadan injifannoof nasriin in eeggamu kanaaf gama rabbitti deebine gama rabbitti boonne nafsiyaa keenya mo'anne qabeenya qabnu diiniif kennine lubbuu teenya diiniif wareegne beekumsa keenya yeroo keenya hunda diinii kanaaf tajaajillee yeroo jenne gaafa wareegama akkasii kana kennuudha jalqabne nasriin fagoon jirtu nasriin ni dhufti garuu akkasumatti teennee qabeenya keenya qabnu baankii naqannee beekumsa keenya qabannu dhuunfaa keenyatti fayyadamne yeroo keenya jireenya keenya dhuunfaa keenya gubbatti balleessine qarshii qabnu kiisatti kaawwanne eegi diinii rabbii hin gargaarre taat eegi karaa rabbii irratti hin gumaachine taat eegi dhaabbataalee miidiyaalee keessan hin gargaarre taat akkasumas eegi warroottan shahiidota ta'an hin gargaarre taat akkasumas maatii koree kennan gargaarre taat akkasumas rakkataa naannoo hundatti argamu hidhamaa naannoo hundatti argamu hin gargaarre taat nasrii akkamatti afaaniidhaan eegganna qabsoon itti fufaa jennetti hundaadhaan kan leellisnee kan dubbannu garuu hojitti eegiin jijjiirre taate qabeenya keessan eegiin kunuunsine taate maalumaaf gaa injifannoon nu eeggannu nafsiyaa keenya mo'annee jalaa bahuudha qabnu gaafas injifannoo goonfachuu dandeenya dhageeffattoota hordoftoota keenya seenaa kanarraa barnoota guddaaf ajaa'iba akka argattan abdii guddaa qabna hundumtu keessan kan isinitti dhagaamee barnoota kanarraa barnoota arganne jettan gama toora waasappii keenyadhaan yaada keessan nuuf gumaachuu ni dandeessan sagantaawwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu yaadota keessan toora waasappii gubbaadhaan yoo nuuf gumaachitan nu dhaqqaba kan raadiyoo daandii haqaa guddisuu barbaaddan kan deeggarsa gochuu barbaaddan kan miidiyaan kun qabeenya keenya kunuunfachuu barbaanna jettan qabeenya keenya tikfachuu barbaanna jettan qabeenyi keenya kun guyyuu akkasiin ol guddattuu barbaanna jettan gama toora waasappiidhaan gumaacha keessan nuuf godhaaf yeroo kamuu duubatti akkan deebin waamicha saniif taasifna namootan gumaacha raadiyoo daandii haqaaf gumaachuu barbaaddan gama toora waasappii keenyadhaan nu dubbisuu ni dandeessan kallattii ittiin gumaachitan inshallah yeroo nu dubbiftaniif isiniif mijeessina barakallahu fiikum jazakumullahu khairan ifaajee keessan ifaajee hunda keenyaa rabbiin lafatti nurraa hangatiin dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan guyyaadhaa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture an obboleessa keessan Hamzaa Booranaaf gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abul Khairin wajjin ture sagantaan kun gama weebsaayitiif appilikeeshinii androidiif appilikeeshinii iPhoneii gubbaatti akka isiniif naqabu akka isiniif tamsa'u kan taasisu obboleessa keenya Bakkalcha Bariit hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turuu keessaniif jazaakumullahu khairan sagantaa keenya taanutti deebinee hamma ol arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
الله ربي يا جبا قبين قمه سكبا قوة في قدرة لقمه سكبا قوة في قدرة لقمه سكبا نور الدبني نور خاسوان ندبان الله ربي يا جبا جبين قمه سكبا قوة في قدرة لقمه سكبا نور الدبني نور خاسوان ندبان